sagantaa raadiyoo Finfinnee torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwoork irratti isiniif darbuudha. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Ashama. Harrii onkololeessa 17 barri 2017. Amma kan jiru si waggaa kurnan kana qonna kontraata fudhanii qotuu abbootii qabeenyaa naannoo gammoojjii Eertiraa kana keessa kontraata fudhanii waraanichatu qotaa isaan horii isaanii fudhatu konkolaataa ittiin bitu ittiin cooma nyaatu ittiin asmaraa keessa ittiin bashannanu ittiin niitii fuudhu ittiin kiristinnaa kana wal yaamaa cidha kana wal yaamaa oolu. Inni biraa yoo namni biyya alaatii dhufe woboo jedhanii kaakii wayiitti uwwisanii hiriira galchanii waraanuma kana suuraa kaasanii itti argisiisanii namicha ofirra deebi'ee woboo argeen dhufeedha. Yookaan immoo kaameraa wayiitiin waraabanii achi gara ati jirtu kanatti ol erganii woboo jedhanii walgahii wayii irratti itti horii funaanu. Daawud mootummaa Eertiraa xalayaadhaan gaafatee waa'ee darajjee kanaa eessa akka ga'e maal akka ta'e kan jedhamu dhagaa ture mataa kootiin asmaraa keessatti waa'ee gurbaa sanaa bakka inni ga'e waan ta'e ammayyuu ifa miti waan ta'e ammayyuu ifa godhanii isaan timuu qaba isaan tura malee waraana keessan turre jijjiirama keessan turre gaafni inni bade jedhanii viidiyoo kaasanii uummata biyya alaa kanatti argisiisaa turan gaafa haamlee 27 2008 gaafni jijjiiramni labsame immoo sanbooda naasee keessa 2008 inni guddaan darajjee jedhamu kana isaanitti gaafatamaa eessa geessan jijjiirama biran turre waraana keenya biran turre nuquban qabnu isaantu waraana keessaa baasee ramade isaantu balleesse bakka kaan isaan itti gaafatamanii achi waa'ee gurbaa kanaa jijjiirama keessaa namni tokko kamaala ta'u eenyu haa ta'u nama jijjiirama ture keessaa waa'ee darajjee namni beeku hin jiru ofii isaaniitiif yoo du'eera ta'e bakka itti du'e bakka itti awwaalame eeranii maatii isaaniitiif himuu qabu yoo immoo mana hidhaa jira ta'e mana hidhaa kana jireedhanii himuu qabu. Kutaa lammaffaa fi kaxumuraa gaaffiif deebii Koloneel Abbabee Garasuu waliin taasifne keessaa sagalee fudhatameedha kan ammas hin dhageessifne. Oduu booda qabannee isinitti deebina. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'u kan isin jedhu an Odaa Sabaati. Amma sududumaan gara oduu gurguddoo torbanitti haceenu. Sirni kabaja ayyaana Irreecha bara 2017 godinoota Oromiyaa garaa garaa keessatti kabajamuun itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa dilbata dheengaddaa jechuunis onkololeessa 15 bara 2017 godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu malkaa Raachaa irratti haalawaa ta'een kabajamee ooleera. Godina Wallagga Lixaattis aanaa Mana Sibuu magaalaa Mandiitti waggoota 40 booda malkaa Oogiyoo irratti haala hawwataa ta'een kabajamee ooluu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun guyyaadhuma kana godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa keessatti jilli gadaa Roobalee tumaa 5 Daallee waggoota hedduu booda bakka sirni ittiin bulmaata gadaa Roobalee tumamaa ture ganda Aallee tumaatti wal ga'uun filannoo abbootii gadaa isaa raawwatee jira. Oromoon aadaa fi duudhaa isaa moggaatti dhiibameef uggurame golee hundarraa deebisee haaromfachaa jiraachuun isaa mallattoo qaroomina tokkummaa fi haaromsa jabeenya humna isaa jaarraa hedduuf harkaa faca'ee ijaarrachaa jiraachuu isaa kan mul'isudha jechuun gama marsaalee hawaasummaan gammachuu isaanii kanneen ibsaa jiran hedduudha. Paartileen mormituu Keeniyaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii irra deebiin gaggeeffamuuf guyyaa gaafa onkololeessa 26 bara 2017 karoorfame irratti kan hirmaanne ta'uu beeksisan. Dura ta'an paartii mormituu Naasaa obbo Raahilaa Odingaa akka jedhanitti filannoon irra deebiin gaggeeffamuuf karoorfame kun ulaagaalee barbaachisoo hin guuttanne. Boordiin filannoo biyyattii akka jijjiiramuuf yaadni isaan dhiyeessanis hojiitti hiikamuu hin dandeenye. Akka hornu dippiloomaat gabaasetti dhaadannoo yoo jijjiiramni hin taasifamne filannoon hin gaggeeffamu jedhuun hiriirri mormii obbo Raahilaan Odingaa waaman mootummaadhaan ugguramee jira. Hiriira mormii godina biyyattii Saayaa jedhamtu magaalaa Boondoo keessatti gaafa onkololeessa 13 bara 2017 taasifamaa ture irrattis hiriirtonni 2 poolisiidhaan ajjeefamuu Aljazeeraan gabaasee jira. Filannoo biyyattii alaanaa irratti rakkoo uumameen wal qabatees haga ammaatti lubbuun namoota 37 darbee jiraachuu sabaa himaaleen garaa garaa gabaasaa jiru. Doonsi sanbata xiqqaadheen gaddaa Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo keessatti uumame lubbuu namoota 300 galaafate jedha New York Times.
Erga aangoo pirezidaantummaa biyyattii baatii gurraan alaa fudhatanii danqaan kan isaanitti baay'ate pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad Abdullaahi gadda biyyoolessaa biyyattii keessatti guyyaa 3 labsanii jiru. Rakkoo akkanaa jalaa biyyattii baraaruuf jechas uummatni biyyattii harka wal qabatanii shororkeessummaa irratti waliin duuluu akka qaban aammachuu isaanii kan gabaases The Guardian. Dhoohinsa uumame kanaaf gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab haa komatamu malee qaamni itti gaafatamummaa fudhate kan hin jirre ta'uu Aljazeeraan gabaasee jira. Haa ta'u malee akka Horn Diplomaat gabaasetti ministeerri Haajaa Alaa Somaaliyaa Ali Abdi garee Moqaadishoo keessatti haleellaa qaqqabsiisan duuba kan jiru bulchiinsa mootummaa Somaaliilaand jechuun himatanii jiru. Humni waraana federaalaa Itoophiyaa jiraattota godina Booranaa irratti dhukaasa bananii lubbuu namoota 4 galaafatan jedha Horn Diplomaat. Akka gabaasaa kanatti gochi kun kan raawwate magaalaa Soddaa jedhamu keessatti konkolaattota gurguddaa fe'umsa harkisanii humna waraanaan eegamaa gara naannoo Somaaliitti imalaa turan kun gargaarsa liyyuu poolisii Somaaliidhaaf ergamaa jiruudha. Kanaaf sakatta'amuu qaba jechuun yeroo uummatni daandii itti cufuudha dhukaasni hidhattoota federaalaan kan eegale. Hoogganaan bulchiinsaaf nageenya godina Booranaa Aanaa Dirree raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irratti akka dubbatanitti waraanni federaalaa uummata irratti dhukaasa banan kunniin uummatni qabeenya mootummaa barbadeessuuf waan yaalaniif tarkaanfii akkanaa fudhanne haa jedhan malee qabeenyi barbadaa'e tokkollee hin jiru jedhan. Dhukaasa waraanni federaalaa kunneen uummata irratti bananiin lubbuun namoota 4 darbuu fi kanneen 18 ol ta'an ammoo madaa'us dubbatanii jiru. Afayyaa'in mana maree federaalaa Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa kabaja dhabuu uummata kootiif paartii kootiifan aangoo kiyya gadi dhiise jedhan. Akka News 24 gabaasetti obbo Abbaa Duulaan waggoottan 7 darban afaan yaa'ii mana maree biyyattii ta'uun erga tajaajilaa turanii boodadha torban darbee murtii kana kan fudhatan. Daily Mail akka gabaasetti ammoo obbo Abbaa Duulaan aangoo afaan yaa'ummaa mana maree biyyattii haala lakkisan malee dhaaba isaaniitti kabaja horuu fi mirga uummata isaanii kabachiisuuf kana booda haga danda'an kan hojjetan ta'uu waadaa seenaniiru. Oduun har'aaf qindeeffannes akka kana. sadarkaa kanarra kan geessanii dhuguma wanni si shakkisiisu jira isin taayitaa barbaada dhaxxanii warri kunis kan isin dura achi turanii isin haara'a isintu ejejamuu gaggeeffamuu didee nama jedhuuf amma agartee isin dhaxxanii waggaatti makamtanii tiraaktarii warraa keessatti waggaa seentanii takkuma dhaxxaniin take over gochuu otoo hin taane waliin hojjechuutu isinirra ture wanni fonqolchaa gochuuf jettanii si shakkisiisu maaltu jira wanni itti haba waan akkas akkasii kanaaf itti shakkamnu wanni jettu jira. Waa tokko nu shakkan hin turre homaan jenneen nuti waa tokko waan kana godhaan jenneen tokkoffaa warri homaa of harkaan qabanii dokumentii takkallee of harkaan qabanii waraana leenjisuudhaa fi waraana achi keessatti illee leenjisan hin jiru gurbaa tokkotu gurbaa waraana dargii ture achi ture booda walola Eertiraatii fi Itoophiyaa gidduutti nama wal ari'an sana gidduudha ari'amuu jalqabnaa warra isaanitti baqatee amma isaaniif leenjisaa ta'ee jiru tokkotu afaan Tigriffaatirraa afaan Oromoffaatti hiiketii ittiin leenjisa waraana leenjisan illee waan itti waraana salgii takka leenjisan illee hin qaban dokumentii hin qaban qophii loltummaa hin qaban qophii hoogganummaa hin qaban hooggana akka nama hoogganaa tokkotti karoora yoo baay'ate kaampaaniin tokkollee istiraatejik pilaan kan jedhamu qaba pilaanii waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii asii godhure maaf achi ta'u ammata kana hunda maaf baqatu maaf Itoophiyaatti deebi'anii biyya isaaniitti galanii qotanii nyaatu. Ani ammayyuu kanan isaanii hawwa natti fakkaate otoo akkasitti ta'anii uummata keenya amma maali waan hubatamuu qabu wayyaanee warra achi taa'u sana baay'ee jaalatti. OPDO'n illee baay'ee jaalatti. Wayyaaneen baay'ee jaalatti. Ana duruma booda naa galee yeroo maanuwaalii isaanii keessatti yeroo dabballee barsiisan mallas irraa kaasee warri gadii warri dabballee barsiisan waraana keessatti yeroo adda addaa dhaabbolii adda addaa qorannu maal jedhu abaawoon mo'achuu hin danda'u. jedheetu kaasa mallas abaaba mo'achuu hin danda'u maaliif mo'achuu hin dandeenye yoo si jettuun egaa nuti diinummaa irraa ka'eetii waan akkasii jedhu jarri kun
waan jedhu qabna malee akkasitti yoo xiqqaate loltummaa dandeettii loltummaa dhabu malee siyaasaan baay'ee jajjaboodha ilaalcha jedhu of keessatti bulchinee turre jarri maanuwaalii isaanii keessatti abaaboon wareegama kaffaluu hin danda'u wareegama hoogganni isaa rimoot kontirooliidhaan hoogganee yoo isaa ta'e taayitaarra bahu yookaan nyaaraan jiraachuu maqaadhaan jiraachuu malee wareegama kaffalee ofii isaatii of wareegee qabsoo hoogganee fuulduratti deemsisee mo'achuu hin danda'u jedhanii jala muranii maanuwaalii isaanii kan ittiin barsiisan keessa jira. Kanaaf wanti isaan jaalatanii fi hin jaalatan kanan siin jedhee waa tokko bu'aa guddaa irraa argatanii abaaboo amma jiru kanarra bu'aa guddaan isaan irraa argatan Oromoota baay'eetu jajjaboon jira uummata keessa daldalaa keessa barataa keessa barsiisaa keessa sektarii adda addaa namni hojjetu qotee bulaarraa kaasee Oromoo jajjabaatu Oromoo ijaaramee Oromoo mirga isaatiif falmatu argite amma qeerroon qawwee hudhatti agaazii qabee qawwee irraa fudhateetti waraana yookaan qawwee itti dhukaasuu lolu Oromoo akkasiitu jira Oromoo akkasii kana akka inni ol jedhee sirna sanaan hin falmine abaawoodhaa jedhuun daddafanii keessa haramanii abaawoodha jedhuun abaawoon jira kanaafuu daddafanii warra isaan mormu warra isaan sirna isaanii keessatti balaa buusuu danda'u warra sirna isaanii fudhachuu hin dandeenye Oromiyaa keessa jiru namoota jajjaboo kana kaardiin isaan ittiin rukutaa waan waggaa 26 kana maqaa abaawootiin. Innaa abaawoon otoo jiraachuu baate sirni wayii abaawoon otoo jiraachuu baate filmaata biraa qabaate Oromoon sirna wayyaanii waggaa 26 Oromoo irra taa'uu hin danda'u ture. Kanaaf abaawoon kun lammata immoo mallas maal jedha እናንተ እኮ የሚብትሉ ከሆነ ጋር መስራት ይቻላል ሲንጀራ አቺ ኦፒዲዮ ጋር ፈዳችሱ ኦፒዲዮ ማፉ አባው ወልጭና ከበኒ ቢሮ ተኮ ኦፒዲዮ ቲን ሶዳችሱ ኦፒዲዮ ነው ካቴ ዋይ ምርገ ኡመታ ከና ጅሬኝ አባው ዲነ ፈየደ ማለ ኦሮሞ ፈየነ ጀተጋ ዲነ ፈየደ ዲነ ወጋዲ ደሚጃ ከና ባየ ካርዲ ጅሬኛ wayyaaniif kan ta'e murna kana jedheetan hubadhe sirriittan hubadhe maaliif hin barbaadin jaalatti inni soggaatti ba'amu akka seenarraa dhageenyutti dhiifama sinkute akka seenarraa dhageenyutti namoonni amma abaa'u bulchaa jiran kun umurii isaanii guutuu kee sochii Oromoo kanaaf kan turanidha. Fakkeenya yoo fudhannee Jaaladaawud Ibsaa ijoollummaa isaatitti dargiin summii nyaachisee isarraa fayyee bu'aa bayiituma kana keessa turanii Oromoodhaaf manaa ba'uu isaanii shakkii hin qabu garuu rincicaa ta'uun kuni maalirraa ka'e maaliif hojjetanii hin hojjechiisne maaliif waraananii hin waraansisne uummata kana maaliif hin dhaqqabne akka hubattetti maali rakkoon jiru? Rakkoon jiru hooggana siin jedhe hooggana kennuu hin dandeenye hooggana namni kennuu hin dandeenye Oromoodhaaf nama meeqatu manaa bahee inni illee lubbuudhaan jira fakkii amma waa'ee qorichatti nyaatee sana yeroo baay'ee na baane qoricha summii itti nyaatanii jiru yes summii itti nyaachuu miti namoonni baay'een lubbuudhaan dhumanii jiru lubbuudhaan Ilaaram Gammadaa faan itti fannifamanii Maammoo Mazammil faan itti fannifamanii Taaddasaa Birruu faan itti fannifame yoo kana fudhattee ilaalte summii nyaanne yoo maaliifii qabsoo kanatti deemsisuu diddanii faayidaa gallachisaati warri qabsoo fuulduratti deemu itti darbee haa hoogganu isin gorsaa ta'a jettee yoo ittiin nuti summii itti nyaanneedha summii warri nama uummata guddaa Oromoo miliyoona 50-40 jennu biyya godhuudhaaf deemu dhiisiti waa'ee summii yoo kaafte sanyoo meeqatu summii nama nyaachisaa oola sanyoo tokko jaalattee takkatti darbite summii nyaachisanii fixaa oolte kun ajaa'iba miti kun sadarkaa simamuu iyyuu qabu namni akka mootummaa tokko balleessee mootummaa ofii dhaabuuf deemu summii nyaachuu miti waa hedduutu irra ba'uu danda'a summii immoo sanyoonuu nama nyaachiftu hin jedhe sanyoonuu hir'ina dandeettiiti jechulootaa ixarat hir'ina dandeettiitii fi ofittummaa ana malee ani yoon gadhiise ani yoon ta'uu baadhee abaddu ani yoon bakka kanan jiraatin namoonni yoomillee hangamillee fudhate araat kiilee kana dhaqqabuu baadhee namni biraa isaan bakka isaanii bu'uu miti warree garee kan isaanii jedhanii
isaan irraa faayidaa fudhachuu miti warri ijaaramee karaa cinaatiin qabsaa'ota kaan bara akka diinaatti ilaalame qabsaa'onni hundi isaaniif diina mootummaa Eertiraa biratti kan himataa oolu kun diina kun Amaara kun immoo waan akkasiiti kun Eertiraa jibbaa kun mootummaa Eertiraa jibbaa kun ni jibbaa kun bilisummaa Oromoo itti finnaabbanne jedhanii aktivistoota politishaanota Oromoo dhaabbolii Oromoo kan isaan hin himanne kan isaan hin jibbine kan isaan irratti hin hojjenne kan isaan diiguudhaaf irratti ni ijaaramne jiru Mararaa gaafa inni jajjabaachaa dhufu boodanallee tokko ta'anii taa'e jedhanii karoora baasaniiti dhaaba biraa jalatti ijaaran. Waldaa Maccaaf Tuulamaa eenyutu diige namni Wayyaaneetu diigeera namni Waldaa Maccaa Tuulamaa Wayyaaneen hin diigne jara keenyatu diige maaliif Waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti tooftaa uumanii akka Waldaa Maccaa Tuulamaa abaaboo fakkaatu namatti naqanii abaaboo fakkeessanii waldichi abaaboodhaan qabame jedhamee fakkaatee Wayyaaneedhaaf karaatti kennanii Wayyaaneen diigte taa'e jedhanii piroojeektii irratti hojjetanii. Gaafinitti dabalaa namni akka jedhu Oromoon opportunitiin qabu carraan qabu awwaa'oon lolee lolchiisuudhaaf carraan qabu Keeniyaan Itoophiyaan jirti Sumaaleen akkasii Sudaan akkasii Jibuutiin akkasii Eertiraan immoo Oromiyaan waliin daangessu kana rakkoon malee awwaa'oon lolee lolchisiisuu dandeettis dhabee miti fedhiis dhabee miti haala addunyaa haala Afrikaa keessattuu immoo haala naannoon keenya Horn of Afrikaan kun itti jirutu hin mijanneefi jedhani. Keesiin kun hin baasu? Hin baasu kun hin baasu. Kuni sababa kaa jiraachuu sila siin jedhe ta'aniituma bara lakkaawwachuu fi gaafa roobni roobe gaafa tokko roobni rooba jedhanii eeguu fi sala biraa akka namni barbaadanne godhu malee na Oromiyaan bosona ajaa'ibaati. Oromiyaa uummanni Oromoo bosona ajaa'ibaati. Oromoo keessa taa'ee namni wareegama kaffaluu yoo hin barbaanne Oromoo keessa hundi du'u jira, rooba keessa buluu jira, aduu keessa jiraachuu jira, dheehuutu jira, gammoojjii adda addaa keessa lola jira, waraana jira, du'uu nan danda'a. Kana waan sodaadhe. Akka sila jettu beebii na barbaachisa. Beebiin duuba taa'ee hoogganu waan qabaachuu yaadde loluu hin danda'u, lolchiisuu hin danda'u. Kun soba. Oromiyaa keessa taa'anii loluun hin danda'ama, lolchiisuun hin danda'ama, waraanuun hin danda'ama, waraansisuun hin danda'ama. Kun immoo kutannoo fi of kennuu dandeettii sana gochuu nan danda'a kan jedhu dhabuudha malee lafti Oromiyaa caalaa loluufis lolchiisuufis mijaata hin jiru. Uummanni Oromoo caalaa mirga isaatiif loluufis lolchiisuufis yookaan dahannoo sii ta'uudhaafis hojii wareegamuudhaafis qophaa'aa ta'e hin jiru hin soban. Dhibbi shanan keessan gara waraana abaa'ootti makame? Dhibbi shanan keenya egaa erga nuti maatamne Daawudii fudhate nuwa. Akka yeroo baay'ee waraanni sun itti makamuu didee ofirraa falmaa ture. Kamaal malee Daawudiin barbaanne godhee gara Asaf kana taa'aa turanii of bakka waa hundirraa citee saamunaallee dhabee yeroo itti ashawaadhaan qaama dhiqachaa ture jira. Akkan kennamneef gochuudhaan mootummaan illee akkan gargaarre yeroo itti godhanii akka malee rakkisantu jira. Akka inni harka kenna booda dadhabanii yennaan waraanni kun waraana achi jiru waraana Eertiraa rukutee Itoophiyaatti deebi'u karaa buree kanaan jedhaniiti piroojeektii uumanii mootummaatti himanii waraanni sun akka bakkasii ta'ee gara gammoojjiitti dhufu godhanii achi gammoojjii sana keessattuu fi waraanicha harka kennachuu dide isaaniif ta'uu didee tokko tokko yaa'anii gosa gosaan itti ijaaranii xalayaa keessa facaasanii horii keessa facaasanii diiguudhaaf yaaliin isaan godhi hin jiru. Booda dadhabnaanii waraanni kun ammas waraana Eertiraa naannoo sana jiru rukutee Suudaan itti galuuf qophii hiikatu jedhanii akka inni hidhannoo hiikkatu goosanii akka inni dirqamaan hidhannoo hiikkachiisanii waan baay'ee irratti dalaganii
otoo waraanni kun ajajoota cifraatii walgahiirra birgeedii ajajoota cifraa birgeedota ajajoota birgeedii waraana intiraarra jiru walgahiirra jiranuu daafii takka keessatti gurbaa tokko itti ijaaranii hospitaala bakka inni deemee yaalamutti jala deemanii nuti biyya alaa subaafaa abbee qaasim ajjeesii kottu jedhaniini abbee qaasim hanga ajjeeftutti inni ajjeesiti kottu nuti battalaan biyya alaa subaaf jedhaniini gurbaan laawuncharii yookaan farra taankii kana dhukaasaa akkasiiti isuma fuudhee ijoollee walgahiirra jirtu kan taankiif dhukaafamu ijoollee kanatti balbalarra dhaabatee itti dhukaasee egaa meesichi fageenya meetira 100-200 irratti malee seektirii waan hin taane itti muka rukutee samiitti ol faca'ee ijoolleen jalaa gadi ciccisiisanii baay'een isaanii madaa'anii baay'een isaanii hafanii garuu hin duune waan akkasii hunda irratti hojjetanii ijoollee sana booda harka galchanii erga harka galchanii ijoollee kan ijoollee giddugaleessa shawaa fakkaattu kana ijoollee arsii kana haalootti ba'anii haadha isaanii daaraa irra deebisanii amma ammaatti illee kan lafa jalatti hidhanii jirantu jira dirqama deemeedhanii kan ajjeesantu jira gurbaa shaambal badhaadha raggaasaa kan jedhamu tokko faa bakkuma ciisutti rasaasa sadiin guggubanii ajjeesanii egaa waa baay'ee irratti godhanii waraanichi amma kuun lubbuun hin jiru kuun mana hidhaatti jira kuun immoo badee damiitiitti kan badee damiitii wajjin mollaa wajjin biyya galee jira gurbaa quufaa tokko itti ajajaa cifraa ture gamsiisanii fi kamaalee olola kamaala eftaa kamaalee quunnamta jedhanii dadhabee gurbaan badee damiitii irraa qabsaa'ota Tigree kanatti galee wajjiniin illee kan biyyatti galan ijoolleen wajjin dhufan baay'ee jiru. Ijoollee mucaa sanduuqaa miti ijoollee baay'eedha gurbaa sun quufaallee jedhama raadiyoo kan televezyiinii Itoophiyaatiin illee argisiisaa afaan Oromoffaatiin dubbisiisaa tura warra damiitii wajjin gale keessatti waan ragaa warra waliin bahe gurbaa goota akkamiiti gurbaan amma rasaasaan ajjeesasiin jedhu kun badhaadha raggaasaa kun immoo warra itti gaafatamaa maandisii ture maandisa qarxuu maandisaa ture kan kutaa waraana Kamaal keessatti nu gara hunda gaggeessee duubatti hafee gurbaan kun lolli itti banamee kophaasaa guyyaa lama lolee nama cabsee biyyaa baheedha ijoollee naannoo giddugaleessaa kana isallee hin ajjeesanii egaa waraanicha sana kuni warra Amaaraa kanatti warra Arbanyoochitti makamee badee otootti dhukaasanuu badee harkaa fiigee daangarratti hoo qabame maqaan kiyya jijjiirratee nuti Amaara jedhanii nuti damii jedhanii achi galaa turanii maaliif yakkaa fi gadadoo murni kun irratti gaggeessutu baay'ee itti hammaatee rakkisee jennaan waan kana gochaa turanii. Walumaa galatti waraanni nama faca'e kan nama bittinnaa'e. Hin bittinnaa'ee itti taphatanii amma kan jirus waggaa kurnan kana qonna kontiraata fudhanii qotuu qonna warra namoota abbootii qabeenyaa naannoo gammoojjii Eertiraa kana keessa kontiraata fuudhanii waraanichatu qotaa isaan horii isaanii fudhatu konkolaataa ittiin bitu ittiin cooma nyaatu ittiin asmaraa keessa ittiin bashannanu ittiin niitii fuudhu ittiin kiristinnaa kana wal yaamaa cidha kana wal yaamaa oolu inni biraa yoo namni biyya alaatii dhufe woboo jedhanii kaakii wayiitti uwwisanii hiriira galchanii waraanuma kana suuraa kaasanii itti argisiisanii namichi ofirra deebi'ee woboo argeen dhufeedha yookaan immoo kaameraa wayiitii waraabanii achi gara ati jirtu kanatti ol erganii woboo jedhanii walgahii wayii irratti itti horii funaanu kanumatu jira siin jechuufan jedhe. Walumaa galatti ilmaan Oromoo achitti galee maafiyaa ta'ee diraamaa hojjetaa jedhiga. Diraamaa ajaa'ibaati ilmaan Oromoo irratti waan wayyaaneen hin goone ilmaan Oromoo irratti waan wayyaaneen diinni Oromoo jedhee namni irratti qabsaa'uu dhufe ishiinuu irratti hin goone tuuti irratti godhamaa jira nama qaama isaa ta'e nama dhiiga kooti jedhee itti amanee jalatti hiriiree wajjin qabsaa'uun yakka akkasii badiin akkasii irratti gaggeeffamaa jira. Garuu ilmi namaa yaadni isaa tokko miti Daawud Ibsaallee hoo akkana kan godhu ta'e ittaanonni isaa namoonni isaan jala ijaarramanii jiran akkamittiin akka ati itti yaaddu kanatti yaadne maaliif miidhaa kana ilmaan Oromoo isaan jedhee achi baqate irratti maaliif gahan irratti maali akkamitti waliin falmine isaan akkamitti yaada tokko irratti walii galan yaada badii kanarratti yaada Oromoof hin liqimsamne kanarratti.
Egaa akka sirna isaanii natti fakkaata waraana jechuun isaan biratti tuffatamaa gatamaadha namni amma Asmaraatti badii yoo balleesse ijoolleen badii yoo balleessite warra Asmaraa jirtu radii warra hojjettu waan tokko hojjettu adabbii jedhanii waraana bira geessu waraana jechuun akka murna sanaatti adabamaa waan namummaa hin qabne waan akka namaatti ilaalamne godhanii ilaalu natti fakkaata. Inni biroo ofii isaaniitiifuu murnicha keessa wal amantaa fi wal falmiin hin jiru. Tokkoffaa shakkii hojii raawwachiiftuu keessas wal shakkii jira. Miseensa seentiraal komitee keessas wal shakkiitu jira. Maal wal shakkii isaanii tokko namni naannoo Naqamteetti dhalate yoo jiraate amma erga obbo Galaasaan hojii qabsootti deebi'ee namni naannoo Naqamteetti dhalate Galaasaa wajjin jiraatanii shakku obbo Galaasaa Asmaraa keessatti baay'ee akkuma nu rakkisan kana rakkisanii akka yaalallee hin arganne akka ciisee du'u akka namni isa dubbisu diina ta'e egaa dhugaan amma anarratti yookaan waanan siin jedhu miti obbo Galaasaa caalaa namni Oromoodhaa fi gammoojjii baay'ee keessa ture umurii isaa itti fixe hin jiru. Yoo maalillee ta'e yoo maalillee dadhabaa ta'e yoo maalillee rakkoo qabaate kabajamuu qaba namni kun malee akkasitti akka inni du'u akka inni rakkatu akka inni beela'u akka inni dheebotu gochuun yakka uummanni Oromoo kana safuu fi kabaja namaa qaba hangasillee safuu kabaja namaa nama hin qabaanne uummata warra hin qabaanne ta'uu isaaniiti. Kanarraa ka'ee namni naannoo gadi lixa Wallaggaatti dhalate immoo tarii Leencoo Lataa obbo Leencoo Lataa wajjin jira jedhameeti akkanumatti bakkuma dhalootaatiin wal jala deemaa waan oolanii fi waggaa 8 waggaa 9 kanan ture wal falmiin hin jiru mareen hin jiru qormaan hin jiru gamaagamni hin jiru nyaarumaan gaara Daawud nyaaratti butee yennaan dhume jira miti akka dur Haayile Sillaasee dura murna fiwudaalota turan akkasitti sirna akkasitti wal gaggeessu achitti gaa yoo namni itti dhaga'amullee yoo jiraate dubbachuu hin danda'u dubbatee yennaan Daawud humna guddaa qaba. Lafti isaa isaaf tolaadha akka barbaade sirratti gochuu waan danda'uuf yoo itti dhaga'amellee yoo rakkina sana beekanillee dubbachuu qaamni hin dandeenye baay'eetu achi keessa jira waan ta'eef ofiifuu qaama adda addaatiin walii wajjin deema waan ta'eef achi keessa dimokiraasummaan hin jiru dimokiraasii kan jedhamu hin jiru bitamaadha. Uummata bilisa baasa jedhee namni bilisummaaf qabsaa'u ofiifuu garba ta'ee achi keessa waan jiraatuuf garbi tokko immoo ilaalcha garbummaatiin namni deemu waa tokko jechuu hin danda'u waan godhamu hundumaa yookaan garaa isaatti gubatee bira darbuudha yookaan laaleetti dhiisuudha yookaan ofiifuu yoom waaqayyo yoom kana keessaa na baafta warra jedhutu achi jira jedhee tallaala. Koloneel hidhamtee turte Asmaraatti sababni isaa maali? Anillee Asmaraatti ni hidhamne Asmaraadha butameetumani gammoojjii wayii keessatti hidhame. Gammoojjii lafa namni ijoollee baay'eetu akkasuma lafa jalatti nu hidhan ijoollee baay'eedha. Sanallee ana baay'ee osoo dubbachuu baadde ajaa'iba miti nama baay'eetu na caalaa waan sana gidiraa akkasii waan argeefi sun salphoodha tiyya. Garuu hidhameen ture sababni isaa nurratti barreessiteedha. Oonaa qaama jedhamu tokko ture maali oonaa weebsaayitii yookaan Rundaasaa kanarratti waa barreessee nurratti barreessite kan jedhuun olimannaan kun deemee sadarkaa mootummaatti waan nurratti barreessaa nu balleessee jira maalodhaa nu qeeqa kan jedhu kanuma sababni biraa waa takka illee hin jiru nuun mormaadha. Duuba dhiifatamaan gadi gadhiifamte moo akkamisi gadhiisarre?
Egaa dhiifatamni keessuma jira baay'ee wanti narratti argame hin jiru gaafiin adda addaa bakka adda addaatii ka'ee ture du'ee jedhanii weebsaayitiin adda addaatti gallakkisee ture wanni suni mootummaa giddugaleessa mootummaa Eertiraa biratti baay'ee hin beekamu ture akkan itti hidhamees maalan akka hidhameefis warruma gadii warruma isaanii wajjin walii galanii wal ta'aniiti na hiisisanii na hidhan malee mootummaan hin beeku wanti suni erga dhagame asii qaama adda addaa biratti gaafii erga kaasee mootummatu waan sana keessa waan galeef na gallakkisuu dirqaman natti fakkaata. Okay. Egaa sana booda isin kophaatti illee ijaarramtanii turtanii Andaawud hoon taane kophaatti ijaarramtanii maaliif waan Oromoon barbaadu fiduu dadhabdan? Kophaatti ijaaramuun suni itti milkoofne siin jedhee sila kaaseen ture. Kophaatti ijaaramuun tokkoffaa bakka sanatti akka ijaaramne itti fufnu eeyyaman arganne. Eeyyamni barbaachisaadha. Walqixa deemuu fi bakka sanatti itti fufuu hin danda'ama. Kanaa booda ijaaramtanii beekumsi kennamee akka itti fufuun godhamne sun immoo baay'ee ulfaataa ture. Inni lammataa haala adda addaa fedha adda addaatu ture. Namoonni keenyas warri amma ODF'tti galanis baay'ee namoota baay'eetu wajjin ture. Isaanis fedha adda addaa qabu. Kamaalii wajjin waliigalteen wal hubachuun baay'ee hin turre. Numa gidduutti wal hubachuu baay'eetu hanqachaa ture. Aadaa adda addaatu ture. Aadaan adda addaa kun aadaa suuta deemuu, aadaa daddafnee deemna jechuu, aadaa ammoo kabajuma isaanii eeggachuu, kabaja kootu, kabaja yoo itti dubbatte kabaja nama tuqa jechuu jira miti. Waan waliif fudhanne baay'ee tokkotu achi keessa waan tureefi wanni suni akka barbaadametti deemuu hin dandeenye. Inni guddaan immoo eeyyamas hin arganne. Kana natti fakkaata. Koloneel Abbabee, egaa hoggaa biyyaa baatu hojii qabdaa, damooza gaarii qabdaa, maatii qabdaa, ijoollee kee guddisaa jirtaa. Amma immoo baatee kana keessa galtee maafan kana godhe jedhee sis ta'e hiriyoottan kee garaatiin hin nyaanne? Ana waan si dhibu lafa jalatti illee gaafa hidhamee jiru lafa jalatti hidhamee gammoojjii samii malee homaan argine keessatti gaafa lafa jalatti hidhamellee wanti sun garaa hin nyaanne waan si dhibu baay'een itti gammada. Maaliif sitti fakkaate ani ijoolleen qabaa, ijoollee dhiisee biyyaa bahee qabeenya gurguddaa, qabeenya investimentiidhaan qabeenya gurguddaa mootummaa irraa fudhadheen ture, yaaleen ture, manallee ijaarradhee jira akka namaatti. Abbaan duulaa kaa'anii gaafa wanta sun dhaga'amu waajiratti na yaamanii turanii garee isaaniirraa waan barbaadde ministeera sigoonaa OPDO keessatti bakka gaarii siif kenninaa waan kana dhiisaa waan akkasii yeroo itti natti himantu ture. Kun hundi ana waan nan gammachiifneef uummanni Oromoo qaanii amma keessa galee kana keessaa murna xiqqaa kanaan uummata Oromooti qaana'aa jira, uummata Oromooti salphachaa jira, uummata Oromooti dhumaa jira, buqqa'aa jira. Keessattuu ani naannoo Finfinnee sana waggaa dheeraan ture. Oromoon naannoo Finfinnee sun hin jiru dhume jechuu dandeessa. Buqqa'ee dhume abbuma argetu deemee sodaachisee irraa ari'ee rasaasaan rukutanii naannoo kotobee kana gadi safe construction bakka jedhamutti lafarraa fudhatanii nama jaha rasaasaan rukutamee du'een beekaani hin gallattisu lafa koo jedhee irratti lolee. Egaa namni Oromoon baay'een achi keessatti lafti irraa fudhatamee gamoon adda addaa irratti ijaaramee kun waardiyyaa ta'a, kun ajjaareeti achuma keessaa gurguree bitee baatee daa'ima isaa ittiin bulchuuf deema, kun suuf jedha, suufii ishii nyaatan kana gurguraa. Warri lafa isaa irratti mana ijaarrate itti koosti suufii Xaaliyaannoo Ingiliiz noo ittiin suufii uffatamu kana itti koosti. Inni suufii nyaatamtu tana ittiin buluudhaaf achi keessa deemee suufidhee gurguraa. Innaa kana caalaa uummanni Oromoo egaa giddu galeessaa kun keessattuu Oromoo kaan caalaa hin bade. Sirna darbe caalaa sirni kun hin balleesse lafarraa. Kana taa'anii ilaaluun yakka. Akkasitti jiraachuun baay'ee nama qaanessa. Amma waan nu goone sanis
baay'ee gaariidha. Fuula hanga tokko fuulduratti Oromoo tarkaanfachiisee sadarkaa amma ijoolleen irra geessee fi uummanni Oromoo irra ga'e immoo baay'ee sadarkaa injifannoo irra ga'ee jira. Kanaaf baay'een itti gammada. Waan tokkollee guyyaa takkallee na gammachiisu ijoollee goosoo ta'an akkuma ijoollee Oromoo kaaniin caalanii ijoolleen Oromoo kun akkuma dhuman oduu'anis yoo jiraatanis akkuma ijoollee Oromoo kaaniiti. Firri kootis akkuma Oromoo kaaniiti. Jaarsi jaartiin daa'imni rasaasa wayyaanetiin dhumaa jira. Innaa Oromoon hundumtuu tokkuma eenyuun caalu maatiin kootis maatii Oromoo uummata Oromoo naa caala miti ani uummata Oromoo kan naa caalu waan hin jirreef nan gaabbisiisa. Gaafiin baay'eedha haa ta'u yaadni kaasuu mallu baay'eedha hanga ta'e garuu irra deemnee riiviyuu gochuu yaallarra mee gaafii laman itti dabaluu barbaada. Innis waraana hoggaa kophaatti cheenjii barbaadnattanii kophaatti baatan sana waraana mataa keessanii ijaarrattanii yookiin immoo waraanni gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna gaafii immoo guyyaa dhalotaa ayyaaneffachuuf gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center Qunnama teessoon 1042 South Peoria Street Aurora Colorado zip code 80012 bilbilli 303-350-7162 Abyss Ethiopian Restaurant and Event Center. waraana hoggaa kophaatti cheenjii barbaadnattanii kophaatti baatan sana waraana mataa keessanii ijaarrattanii yookiin immoo waraanni isin waliin garee qabatee jiraayi isa keessas immoo akki oduun tokko ka'utti wal dha'uutu ture jedhanii wal dha'uu sun keessa egaa ture miidhaa akkamiitiitu qaqqabee kana kaasitii yaada kanarratti fufta. Tole galatoomi waraanni yeroo jijjiiramaa ijaarame hin jiru waraanni tokkoffaa waraanni achi ture baay'inaan waraana nufuunee dhahineedha sanii booda waraanni kan biraa abdii bilisummaa kan jedhan kan miidhamanii yeroo adda addaa adaba adda addaatiin harki naaffatee miilli naaffatee achitti dirqama adda addaatiin raafanii naannoo asaf ta'aa turanidha isaantu ture nama akka 20-30 kan ta'u kan biraa immoo bakka adda addaatirraa waraana erga nutti kennanii inni tokkoffaa wanti ibsamuu jalqaba irra jiraatu wanti eenyumtuu hubachuun irra jiraatu waraana kana gaafa akka nuti hooggannu kamaale ajajaa keenya ta'ee akka nuti hooggannu godhame gumii sabaa yookaan sentiraal komitee tu gaafas taa'ee waraana kana booda hojii waraanaa warra amma dhufe kana oguma warra qabuttaa kennamuu jedhamee gumii sabaa murteessee sanii booda kamaal ajajaa ta'ee nuti immoo isa jalatti ani damee tikaa ture haayiluun damee leenjii ture namoonni biraas isaan keessaa warri turan jiru araarsaa kan jedhamu damee dhiyeessii ture gurbaa sanyii jedhamu tokkos ture inni immoo kibbarraa dhufee damee itti gaafatamaa siyaasaa ture akkasitti ijaaramne koloneel gammachuun immoo haayiluu jalatti mana leenjii keessatti mana leenjii akka hoogganu taasifamee bifa kanaan ijaaramnee turre egaa waraana kana akkasitti waraana nu fuunee dhufne sun leenjiirra ture isatti dabalataan waraana waraana jabaa ijaarree lola seennee wayyaanee rukunnee barbadeessuu qabna kan jedhu karoora baafannee kanaan dura gaafiif deebii waliin goone keessatti sittime waa'ee militarii doktiriinii waan akkasii kun hin jiru isa baasuu waan akkasii barbaachisaa waraana sanatti bakka adda addaatirraa namoota walitti qabnee akka leenjifamee waraanuma sanitti makamee akka makamu taasifnee warra abdii bilisummaa jedhanii kaan sanas wanta akkasiin hojjetu jennee waraanatti akka makaman goone namoonni mana hidhaa turan bifa adda addaatiin
hidhamanii gammoojjii keessa turanis hidhamuun irra hin jiraatu jennee qoreetti dhaabnee waan sana qorannee yakka waan hin qabneef waraana sanatti makne. Waraanni kun gara nama 600 wayii ol ta'ee gara nama 700 ta'a naannoo as ture. Egaa jijjiirama gaafa jijjiiramni dhufu labsamu waraanni nutis keessaa qabna bakka adda addaatti waraana isaan fidan qofaa miti. Waraanni kun keenyas keessa jira kan jedhu warri shanee iyyata mootummaatti dhiyeeffatanii waraanni kun nuuf haa gaafatamu kan jijjiiramaa qofaa miti jedhanii waraana kana namoonni warri shanee deeggara mootummaa keessaa nama 2 warri nu deeggarus hin jira gaafas akka mootummaatti isaan keessaa namni tokko dhaqanii waraana kana walitti qabanii eenyu jijjiirama maal kan jedhan hin beekan isaan daawudmoo kamaal deeggartu jennaan hundi isaanii kamaal deeggarra jedhee nam tokko duwwaatu nama hunda sana keessaa ani daawudan deeggara jedhee kanaa booda hin murtaa'ee waraanni sun kan kamaal jedhanii mootummaanis murteessee dhiifamee naannoo Asabsanaa. Egaa kamaal yeroo hamma ta'e deddeebinee waraana sana laalaa turre ayiluunis namoonni adda addaa deddeebi'anii laalaa turanii booda adeemsa keessa kamaal illee akka waraana sana bira hin dhoowwame himannaan kanaan dura sitti maa ture irraa kaasee gara waggaa 2-3 waraanni sun kophaa taa'ee warri shanii oodha kan isaan waraanicha ofitti hin dhiyeessu namuu achi naquu nama hospitaala deeme waan akkasii kanarratti hojjetu deemanii waraanni sun warri Eertiraa ji'atti reeshina waan inni nyaatu kan lama qofa achitti buusanii fi biraa deebi'uu waraanni sun waggaa 2-3 ajaja tokko malee hoggana tokko malee gammoojjii wayii keessa kophaa taa'aa ture abdiidhumaan booda kanarratti hojjetanii waraanni kun Asabitti dhiyoo ture maali gara bureeti Itoophiyaatti dhiyoo ture laftinni ture waraanni kun cabsee murna achi jiru waraana Eertiraa rukutee Itoophiyaatti deebi'uudhaaf walgahii taasifateera maal akkasii jedhanii warri shanee kun walii galanii mootummaatti ibsanii waraanni sun akka achi ka'u godhamu gara naafaa gara giddugaleessa biyyattii akka deemu godhame. Kanarratti kamaali baay'ee falmee ture waraana sana achi kaasuun sirrii miti waraana sana harka keessan galfatinaa jedhee baay'ee falme warra namoota isaan deeggaranii warra mootummaa keessaa hanga wal loluutti gahanii waraanni sun gaafa achi ka'u Koloneel Gammachuutu irraa hiiqee duuba deemaa ture. Egaa achi keessatti gurbaan Iskindir jedhamu yookaan hantuu ta'edhama gurbaa xiqqaa wayii isa hospitaala deddeebi'aa gurbaa kanaan abbee ajjeesii kootti jedhanii yeroo baay'ee orienteeshinii kennaafii turanii yeroo baay'ee yoo isa ajjeeftee dhuftee biyya alaa si baafna jedhanii gurbaan haala anjeeffatee eegaa ture. Gaafasis karaa irratti abbee rukutuuf ture otoo waraanni hunduma beeka akka abbee rukutuudhaaf qopheeffatan waraanni immoo abbee ofuma jala dhoksee dabarsee karaattuu konkolaataan garagalee abbeenuu madaa'ee hospitaala seenee. Abbeen eenyu Iskindir eenyu garee kamiitu kam ajjeesu isaati? Abbee Qaasimii shaalaqaadha nu wajjin waraana dhaqeedha inni itti gaafatamaa waliigala waraana sanaati Abbee Qaasim namni jedhamu kun ajajaadha inni walumaa galatti. Iskindir kan jedhamu kun immoo waraanuma ijoollee naannoo Asabirraa dhuftee leenjiteedha jala bu'anii gurbaan kun ijoollee xiqqaadha. Kan inni ijoolleen abbeen kuffaan hin jaalatu mucaa kana wanni dhukkubsadhe hospitaala ijoolleen birgeedii hakimoonni birgeediitti riifarii barreessanii fi hospitaala gara Asab kanatti deddeebi'aa jarri shanee kun immoo gurbaa kana achitti jala deemanii horiitti kennanii biyyaa si baafna jedhanii abbee akka ajjeesuuf yeroo dheeraa irratti hojjetaa turanii. Iskindir kun kana kan irratti hojjetamee abbee ajjeesee ofiisaatii karaa warra shaneetiin biyyaa bahuudhaaf haala anjeessaniifidha jechuudha. Siigalee? Innaa waraanni kun karaa Asab Doboo bakka jedhamu irraa fe'amee otoo gara Naaqfaa kana deemaa jiru abbee ajjeesee gurbaan akka deebi'u haala anjeessee gammachuun irraa fageenyatti duuba deemaa ture nama Eertiraa isaan deeggaru tokko wajjiniin. Egaa gidduuttuu konkolaataan garagalee abbeenuu fi gurbaan Jeelaan Kadir jedhamu tokko madaa'anii hospitaala seenanii waraanichi kun naannoo sana boqotee qubatee achitti waraanni kun meeshaa akka hiikkatu godhame meeshaa hiikkadhaa jedhanii mana leenjii seentu meeshaa hiikkadhaa jennaan hin hiikkanne waraanni didee yeroo dheeraadhaaf falmii guddaatu ture. Kana gidduutti egaa waraanni otoo warri kun mana qoraan fuunaanuu deemee kun bishaan lagaa dhiqataa waraana cifraa ajajoota cifraa buttaa olii ajajoota birgeedii walgahiirra jiru gurbaan kun haala sana anjeeffatee waraanni akka naannoo hin jirre ilaalee hundumaa laallatee laawuncharii isaa fudhatee warra walgahiirra jiru kana dhaqee balbalarra dhaabbatee laawuncharii jechuun farra taankii jechuudha kan taankii ittiin barbadeessan isuma fuudhee itti dhukaasee
ijoolleen abbeen sun madaa'ee namoota baay'ee madaa'ee durbaa eenyu waaqayyoo jedhan tokkotu jira nama naannoo Arsii kan dhalataa inni faan mataa kanatu gartokkeen irraa qunca'ee otumallee madaa isaan fayyiin hidhaatti galee inna gurbaan kun akkasitti dhaqee waraana sana hunduma isaanii fixuudhaaf itti dhukaase kan irratti hojjetame immoo sila sitti meeraa gara Asabii jalqabee abbee ajjeesiisootti warra hoogganoota sana siqiisootti jedhanii yeroo dheeraa irratti hojjetanii gurbaan kun yoonni fi ijoollee kana irratti dhukaasee fixeedhee fiigee jedhu gara warra waraana Eertiraatti fiigaa ture namoonni adda addaa dhukaasa golgaa kennaafii turan gurbicha akka rukutamnee fi akka jalaa ba'u ijoolleen immoo dhaqqabdee gurbaa kana irratti tarkaanfii fudhattee gurbaan achumatti rukutanii ajjeesanii jechuudha. Abbeen faanuu eegasii yaala argatanii garam ga'an? Abbeen faanii fi namoonni baay'een hin madaa'anii hospitaala dhaqanii achitti abbee namatti ramachiisanii bifa waardiyyaatiin eegaa turanii gurbaan Huseen Iyyaasuu jedhamu tokko immoo itti gaafatamaa qaruxee yookaan intelijeensii waraana sanaa ture innis gidduutti butamee asaf kana maal naannoo Mitsowaa kana geessanii warri shanee kun hidhamee jijjiirama ganiitii yookaan tarkaanfii dhumaa irratti fudhatamaadhanii naannoo asaf kaanii gurbaanii naannoo Walloo kana ture waan ta'eef biyya beekaa badee achi caccabsee harkaa deemee wayyaanettuu galeennu gurbaanuu intelijeensii waraana sanaati guutummaa waraana sanaa beekaa waan hunda waan achi keessatti guyyaadhaa guyyaatti godhamaa ture beekaa baqatee wayyaanetti galee ammayyuu wayyaanee bira waraanuma isaaniitu nu wajjin kan naqee miti durumaan kan isaan bira tureedha gurbaan kun akkasitti baqatee wayyaanee bira jira waan sana hin beekaa wayyaaneen waan amma sitti mukana wayyaaneen tokko tokkoon beekti waan godhamaa ture sanii booda abbee faana hospitaala galanii kun wal fixaa jirtu maal godhu koloneel gammachuun kun achi komaandi poostii warra namoota achi naannoo sana ajajuu warra Eertiraa bira dhaqee namoota tokko tokko ijoollee horroo kana keessaa yaamanii tokko tokko yaamanii gansiisuu waan akkasii tokko ture booddee waraanni tokko tokko keessaa ganuu walitti dhukaasuu waan akkasii keessatti hojjetaa turanii ammas waraanni kun booda guyyaa ayyaana goototaa ture guyyaa ayyaana goototaa kanaatti Kamaali Faayiluun akka dhufu jedhattee ijoolleen qophii qopheessitee eegaa turte Kamaali Faayiluun eeyyamni kennameefii dhaquu hin dandeenye qophii sanarratti namichi ajajaa naannoo sanaa maqaasaa kaasuun hin barbaachisu koloneerii tokko dhaqee hawwisoo maal fudhate na abbeen kuffaan gaallakki nuti ajajoota keenya akka dhufan barbaanna malee sin barbaannu ati maal gootaata ajajaa keenyaa miti sin barbaannu ayyaanicha dhiifne jedhanii namicha ari'anii namichi sanaa booda aarii guddaatutti bulee egaa kanaa booda maal godhanii waraanicha warri shanee kun keessatti hojjennee finneerra kanaa booda waraana Kamaal kan jedhamu hin jiru waraana kana ammas nu gaafadhaa jennaan namni achi ajajaan kun dhufee waraana kana abbee walitti qabeereenii abbeen gaafa walitti qabu gaafii har'a gaafiin isin dhiyeessadhe namichi kuni gaafiin dhiyeessee tokko akkasitti deemuu hin dandeessanii waraana Kamaal waraana Daawud jedhamee deemuu waan hin danda'amneef hiree keessa murteeffadhaa jedhee namni Kamaal barbaaddan namni Daawud barbaaddan jedhee bakka lamatti qooduu yaale namni Daawud barbaaddanoo jedhu nama duraan abdii bilisummaa jennee achi waraanatti makne sun duwwaan keessaa yaa'anii namni Kamaal barbaaddan jennaan hoo jedhee waraanni hunduu gara tokkotti yaa'ee achi booda namoonni aaranii waraana sana deebisanii teessisanii abbeessitu kana godhatanii achi indaganaa maaltu ta'ee warra eegasuu jedhanii carraa sadaffaa isinii kenninadheen namni kun carraa sadaffaa immoo namni ani qabsoon barbaadu gara biyya alaatti deemee jiraachuun barbaada jettan immoo jedhee keessisee carraa sadaffaa kenneefi warra magara Daawud jedhanii ba'anis warri abdii bilisummaa kunis warri Kamaal jedhanis keessaa hammi tokko immoo amma qabsoon barbaannu kan jedhu sila abdii kutatee san dura abbeeffaan mana hospitaala utuu jiranuu meeshaa akka hiikkatamu amma dirqii ta'e meeshaa hiikkadhaa jennaan ijoolleen hiikkachuu didde guyyaa 3 nyaata malee turanii nyaanni irraa kutamee guyyaa 3 didanii ijoolleen hin hiikkannu hin dhumna malee jettee ammas waraanni kun rukutee
waraana Eertiraa achi jiru rukutee Suudaan deemuuf jedhamee waraanni Eertiraa achi jirullee shororkaa'ee of eeggannaa guddaa meeshaa gurguddaa galchee of eeggachuu guddaa hanga ga'utti ture. Waraanichi kun meeshaa hiikkatu malee jedhamee meeshaa akka hiikkatuuf dirqisiisanii waraanichi dinnaan reeshin irraa citee guyyaa 3 eega bulanii booda Kamaal bilbilee biyya namaa jirraa bakka kanaa booda dhumuun isinirra hin jiraatu meeshaa hiikkadhaa jedhanii meeshaa hiikkatanii sanaa booda amma carraan amma siin jedhu kun kennamee fi carraa sadaffaa sanitti warri Kamaal jedhus warri Daawud jedhes amma tokko dhiisanii immoo qabsoon barbaannu bakka nutti hafu kan jedhan filatanii bakka sadiitti qoodanii teechisan. Kanaa booda bakka sadiitti qoodamee otoo taa'u waraanni sun booda jaarsummaan tokko Kamaalii fi Daawud gidduutti deemaa dhaqee jaarsummaan sun hin taane jaarsummaa sana kan fashalte Kamaali kan jedhamuun amma kanaa booda abaaboo lamaan barbaannu eeyyamni sin kennamneef achi keessatti akka sochii bifa lamaan deemnu abaaboo lamaan barbaannu kan jedhamuun waraanni sun akka gar tokkotti goru godhamee hindi de waraanichi guyyaa 3 agabuu oolet gaafa arfaffaa hiikkadhaa jennaan Kamaalitti mee hiikkatanii sanaa booda waraanni sun akkasumatti taa'aa dhaqee booda waraana anillee naannoo sana mana hidhaan jira bakka tokkotti walitti fidanii waraanni shaneen walitti Suudaan irraa ijoollee tokko walitti qabdeen jira naannoo sanatti fidanii kan Kamaaliif kan Daawud jedhamee gamaa gamana taa'aa halkan walitti sirbaa bulaa kan Kamaali lolli diiramaa gadaan gadaa jijjiiramaa jedha lolli suni kan Daawud immoo lolli diiramaa gadaan gadaa bilisummaa jedhu akkanumatti walitti yaa bulaa halkan guutu booddee waan kana warra keessa galanii kana booda akkasitti taa'uun hin danda'amu jedhanii walgahii wayii godhanii nama Kamaalii wajjiniin nama 27tu jedhanii warri shanee kun viidiyoo waraabanii warra Kamaaliin barbaannu jedhee bahe kanarratti hojjetanii nama 27 jedhanii nama garii badee Itoophiyaa jiru nama garii karaatti dheebuun ajjeese nama garii immoo ofuma isaa waliigaltee isaaniitiin namni badee daangaarratti qabame akka rukutamu waliigalanii warri daangaa eegu rukutee ajjeese waan akkasii kana suuraa kaasanii viidiyoo sobaa irratti hojjetanii addunyaa kanarratti raabsaa turan waggaa 3 dura. Egaa amma gaafa xumuraa maal jedhanii namoonni hooggantoonni warra shanii dhaqanii nama isaanii wajjin hojjetu tokko fudhatanii dhaqanii waraana kanaa booda nuti Kamaal hin beeknu Daawud malee kanaaf booda waraana lama hin beeknu tokkotti goraa jennaan nuti hin barbaannu itti ijoolleen lola kaaftee gaafa lammataa walitti qabanii namoota ijoo keessaa guuranii hidhanii mana hidhaa tursiisanii warra hafe immoo dhaqanii walitti qabanii carraa kennanii fi namni Kamaalii wajjin nama biisa nama 27 ittan gaafatama jettee achi bahe jennaan ijoolleen 70 baate amma falmaanni Daawudiif Kamaal jedhamu hafe Kamaalii wajjin namni 27 du'a nama 27tiif namni ittan gaafatama jettan ba'a jennaan ijoolleen 72 baate namicha achi jiru sun maal jedha xalaa tayyaa siddara gillaachoo jedhe ijoollee 72 kana mana kutaa takkitti meetira 4 naqee walirra dubartii tokkollee keessatti washabee jedhamti intala gumuziin wajjiniin gaafas deemtee mucaa waggaa 2 qabdi nama 70 kana wajjiniin mana kutaa takkitti lafa ho'aa 45 olii gubbaarraan qorqoorroo achi keessatti kophee irraa baasanii ijoolleen 72 kun akkasitti miila duwwaa deemaa turanii nyaan irraa citee waan akkasii yaxalaa tayyaayaa siddarra gillaachoo jedhee namichi waan kana murteesse. Indaa namoota kana akkasitti dadhabsiisanii warra kaan immoo jaalattanis jibbitanis seenaadhanii walitti makanii bifa kanaan kan waraanichi Daawud jala galuu danda'ee gariin egaa kanaa booda kan ofiin of ajjeese jira kan nyaata didee du'ee jira kan immoo haala hamaan irratti gaggeeffamee jira waraanichi akkasitti deemaa dhufee bifa kanaan amma koloneel Gammachuu waraanichi sun nu harka jira kan jedhe sanaa booda ijoollee Arsii ijoollee Shawaa ani fi gaafan hidhamuu gara nama 40 hoogganoonni gamaa gamana boolla adda addaa keessatti hidhamnee turre ijoollee sunillee gariin dhiifama gaafatanii gariin achi keessaa baafamanii dirqama deeman jedhanii bakki isaan buute dhabamee gariin immoo hamma yoonaatti illee mana hidhaa jiru jechuudha akkasii wanti ture.
Koloneel Gammachuuni saahiba keessanii isin waliin bahee innaa isin sadeen warri taayitaa guddaa qabdanii sadeen oggaa kophaatti baatanii Koloneel Gammachuun akkamiin hiree gara sittafu filatee hiriyoota isaa bara dheeraa wajjin ture irraa fottoqee achate. Egaa Koloneel Gammachuun akkuma ofii anillee caafii baay'ee isaan dhageenye akkuma ofii kaayetti namni ijaarsa anafaan ijaarsa keessa hin jiru naan jechaa ture ijaarsa akkuma jaalgalaasaa yookaan obbo Galaasaan taayitaarraa ari'amanii obbo Daawud gara taayitaatti dhufaniini edaa keessa isaanii kan jiru namuu daddafee naannoo isaa yookaan ganda isaa ijaarratee ganda isaatiin ummarsuu waan tureef ijoollee baay'eetu ijoollee horrootitti ijaaramaa ture beektaa ijoollee yuunivarsiitii keessas turanii ijoollee bakka adda addaa turan yeroo sana daddaffiidhaan waan akkasiitti ijaaramaa ture nuti immoo viidiyoo keessa warri turre waan akkasii kana hin beeknu waa'ee gandummaa waa'ee naannummaa kana nuti qubaan qabnu gammachuunidha achi keessa natu dura bu'aan natu haala dureen ijaaraa ture kan jedhu egaa inni caasaa kana keessa jira inni nama horrooti naannoo Daawudi egaa caasaa kana keessa inni ture nuti waan oromummaa waan qabsaa'ummaa malee keessa wal ijaaruu kana waan hin beekneef gaafa dhaqnee lakki akkasitti deemuu nurra hin jiraatu jarri kun akkasitti deemaa hin jiran maal jennus nu wajjiniin waan sana dhaga'uu fi waan sana irratti hojjechuun barbaanne gurbaanii araarsaa jedhamu tokkos koree nu wajjin ture inni koree sekuriitiin itti gaafatamaa sekuriitiin ture inni immoo kan abbaa galaa yookaan dhiyeessii ture araarsaan kunis nama horrooti warri kun lamaanii waan sana nurraa fudhachuu hin dandeenye waan sanatti galuu waan hin barbaanneef kaayyoon isaanii amma sirna jijjiiruu fi haala jijjiiranii qabsoo fuulduratti deemsisuu osoo hin ta'in nama oolchuu Daawud cina dhaabbatanii Daawud hambisuu waan akkasiiti hiriirri isaanii kan ture gammachuunis qaamuma sana ture jechuudha. Yaa naagalee haa ta'u egaa komfarti zooniin isaa kanuma kana caalaa ooman argatu jedhee achitti tafee jechuu keeti walumaa galatti. Inni waa'ee gosaati waa'ee qa'ee ta'e amma waa'ee qabsoo hundee waa'ee lolli keenya baay'ee ture anillee akka tokkotti waan baay'ee walitti haasofnetu ture yeroo tokko kan dubbiin jalqabe Garasuu fi Mahammad gurbaa jedhamu tokko aniif Kamaal arginee haasofsiifne gaafa arginee haasofsiifnu ijoolleen kun achi turanii rakkoo keessa turanii akka ittiin baane godhamaa turanii ijoolleen biraas jiru ijoollee kana arginee Kamaalii wajjin haasofsiifne nuti maaliif isaan haasofsiifne ijoolleen kun maaliif asitti hidhamu ammamuu dogongoraa qabaatan gara barbaadan deemuu isaanirra jira asitti hidhamanii hidhanii teessisuun kun sababa maaliitiif kan jedhu aniif Kamaal ijoollee kana yeroo tokko dubbifneeti hoteela Ambaasaadar jedhamutti yeroo lammataa hoteela miidiyaan Savaanaa jedhamutti beellamnee achitti otoo dubbisaa jirru gurbaan tika isaanii tokko kan sekuriitii isaanii namni qajeelchaa jedhamu tokko achi hoteelicha bulee naannoo Jibuutii maal kana socho'aa nama turedha hoteelicha bulee achirraa otoo gadi bu'uu dhaqee nu argee achumaan deemee Daawuditti himee gaafas balaan bu'e bakka diinaa walitti dhuftanii diina dubbiftanii jedhee gurbaan araarsaan kun bakka nu turre geessa hausii kan mootummaa turre ani ture Kamaalaadha manaa isaa wajjin waan bakka biraa ture gurbaan kun natti bilbilu hojjettuu manaatis bilbile ala taa'eeti mana ni jirrutti bilbila hojjettuutu kaafti garasuutu bilbile jedhaani hojjettuutu kaafti garasuutu bilbile jedhaani gaafa manatti galu maal abboo garasuu si bilbilaa oole naan jette garasuun baroo intana telefoonicha sin beeku bakka nu jirru sin beeku amma garasuu wal arguun anaaf garasuu walitti fidanii Muhammadii fi Kamaal walitti fidanii immoo namoonni biraa Kamaalitti bilbiluu Kamaalitti fiiganii dhaqanii ijoolleen kun farra dhaabati ijoolleen kun diinaati dhaabarratti waa hunda barreessaa oolti ijoollee kana ammaa wal quunnamtan kan jedhu lafti samiin garagalee gaafas akka diinaatti nu ilaalu kan tootaalii jalqaban gaafas sanaa booddee maal ijoolleen kun diina miti maal Oromoodha maaliif asitti dhaabdan jennee Daawudiinis kan wal dhibdeen keenya kan ka'e iyyuu waa'ee gosaa kana achi keessatti kan jalqaban gaafa Garasuu faamaa asitti hidhaman jedhamurraari
Sana booda egaa sana keessatti ijoolleen baay'eetu jira. Ijoolleen naannoo Horroo kuni kan hirmaannaa sana godhanii nama jala deemanii ijoollee eegan gurbaa amma adii mana hidhaa jiru kan Suleemaan Saaddoo kan mana lafa jalatti hidhamee 2011 asii hidhamee jiru kunis nama naannoo Shaashamanneeti. Inni illee gaafasii jalqabee kamaalii walitti dhufa kan jedhurraa waan akkasii tokkotu deemaa ture wanti sun gara tokkotti caccabaa deeme. Inni lammataa dubbichi kan ka'e immoo kanarratti dabalataan warra naannoo Minisootaa jiru yookaan Arsii warra ala jirutu wal gahanii Kamaalii fi Kamaal dubbisuu barbaannaa Kamaalii fi Daawud dhufanii nu dubbisan kan jedhu koominitiin naannoo Ameerikaa kun gaafate jennaan sadarkaa shaneetti yookaan hojii raawwachiiftutti waan kana mari'atanii naannummaadha wanti Arsiin amma Kamaal dubbistuuf nuun galu kanaafuu erginu jedhanii gaafa murteessanii Lichoo Bakuraa gaafasi hojii raawwachiiftuu miseensa hojii raawwachiiftuu fi damee aadaaf beeksisaa ture inni itti bahee Kamaalitti himee Kamaal sanii booddee akka malee hin aare. Innaa akkasitti jalqabe hojiidhumaan durayyuu keessatti wal qooduu fi keessatti waan akkasii nama tiksuu namaaf ejjechuu garee tokkoof baabsuu hojii raawwachiiftuun kan ramadamu gumii sabaa yookaan seentiraal komiteen kan ramadamu tifoozoo nama alaa horii namaa galchu nama duuba alaa nama baay'ee qabu akkasitti ramadama karoorri bahu isan ilaallatu gabaasni deebi'u isan ilaallatu akkasitti turame. Sana booda yoo nuti lakkii nuti hojiidhaaf dhufne malee bifa kanaan deemuu hin dandeenyu jennu Koloneel Gammachuunis garma isaaniitti hafee jechuudha. Wantichi biyya keessaas nu duuba dhufeenni akka dhageessetti anaaf Kamaal qofatu deeme gaafa jaayiluu fi inni duubarraan dhufani. Kanatti aansee ishii gaafiidhumaa kanan gochuu barbaadu Kaapiteen Darajjee Waltajjii maaltu irra ga'e? Haajaa kolugaltummaa baqataa yookaan immigireeshiniidhaan wal qabatan irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan wal qabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Teessoon 7826 Eastern Avenue, Northwest Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf kolugaltummaa wal qabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 143 763 1991 irratti bilbiluun mariisisuu hin dagatinaa. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Kanatti aansee ishii gaafiidhumaa kanan gochuu barbaadu Kaapiteen Darajjee Waltajjii maaltu irra ga'e? Hammi maanni beektu waa'ee nama kanaa maaltu jira? Egaa akkan sila siin jedhe nama 27 Tuddu'eedhanii footoo kaasanii ragaatti tolchanii waggaa 2-3 dura akka haala kana keessa olii gadi oofaa turan nan beeka. Namoonni isaanii suuraa kaasan. Namni tokko ani kanan beeku waraanni nu wajjin dhufe san keessas ta'e waraanni achi ture nama tokko akka tarkaanfii irratti fudhate nan beeka. Namni sun yeroo 2 moo yeroo 3 ganee otoo qabamu waan addaas kan hojjetee jira waan himuudhaaf namatti hin tolle kana murtee waraanaatiin waraanni hundi guutuun taa'ee gurbaa kanarratti tarkaanfii fudhatanii ansan nan beeka eenyumtuu dhugaa kana dhoksuu hin danda'u. Sunummoo ani akka nama tokkootti akka kootti dogongora namni yoo hammamuu balleesse nama ajjeeftee tarkaanfii akkasii namarratti fudhattee nama barsiisuu hin dandeessu hiitee yeroo dheeraa teessiftee namni irraa barachuu danda'a. Kana nan beekaa sanii achi nama 27 jedhanii kun kan ofuma karaatti otoo isaan baqatuu bifa adda addaatiin sana kaasuun hin danda'amu. Kun immoo Darajjeen kan biyyatti waraana Daawudiin hoogganamutu tarkaanfii waraanaa itti murtaa'e irratti fudhate jechuudha. Lakki kan Darajjee sitti dhufuufan jedha kanuma 27 jedhanii olii gad oofaa turan sunis ifa uummata Oromootiif akka ifa ta'uufan. Achi keessaa namni tokkollee namni ajjeese hin jiru namni tarkaanfii irratti fudhate hin jiru kun biyya jira. Abbaa Kaasee nama jedhamu fa'aa qabatamaan biyya nama jiru namoota baay'eetu biyya jira. Namoota kana Kamaal fa'aa ajjeesedhanii haala kana keessatti viidiyoo olii gad oofaa turanii kun beekamuudhuma akka qabu namni tokko akka du'e nan beeka. Namni sun immoo waraana taa'ee tarkaa itti murteesse badii yeroo 3 ganee qabamee sanii booda badii biraas kan amma odeessu afaan namaatti hin tolle
miidiyaadhaaf hin tolle kan waan sana dhiyaate nama kanatti tarkaanfiin fudhatamuu nan beekaa sunuu sirrii mitii walii galle inni 27 jedhan suni fiilmii hojjetanii kamaar ittiin rukuchiisuuf yookaan murna jijjiiramaa ittiin rukuchiisuuf fiilmii hojjetame ta'uusaa fi mirkaneessuun barbaada. Isa darajjeettoon sii deebi'u waa'ee darajjee kanaa nama baay'ee ajjeesa booda darajjee kana anis ajjeese jedhama kamaal ajjeese jedhama namoonni hundumtuu namni jijjiirama ta'e namni darajjee kanan ajjeesin hin jiru akka isaan himanitti waa'ee darajjee kanaan sitti himaa darajjee kana gurbaan nama naannoo dhalataa horrooti wallagga naannoo horroo guduruutti nama dhalatee guddateedha gosni isaa bachoorraa warra achi galan warra naannoo giddugaleessaa kana jedhama ani gurbaa hin beeku achittan argee gurbaa kana piroojeektii humna qilleessaa keessatti gurbaan araarsaa kun humna qilleessaa keessatti teeknishaanii keessa ture achi ijaarsa daawud kana jalatti ijaaramee nama fayyada isatu waan kana humna qilleessaa keessatti piroojeektii tokko uumanii piroojeektiin sun hin fashalee horii baay'ee bahee kanaaf gurbaan kun hoogganaa ture achi keessatti innis teeknishaana kaappiteen jedhame akka teeknishaanaatti nutti himanii paayileettii ta'uu isaallee ani hin beeku. Innaa gurbaa kana gadi yaamnee fi araarsaatu Dubaayitti nutti hime anaaf Kamaalitti nutti hime gurbaa kana waan akkasii piroojeektii akkasii fashalee gurbaa kana gadi yaamnee bifa adabaatiin jiran jedhee gurbaan waamamee eessa ture waraana bira ture waraana gammoojjii ture gammoojjii mana leenjii ture waraanni hin jiru mana leenjii kanatti gaafa waraana fuunee leenjii kan akka leenjisaatti itti fufe leenjisaa jechuun siyaasa wayii waan akkasii warroota kaan bira leenjisaa ture otuma taa'u gaafa otoo jijjiiramni hin dhufin jijjiirama labsuudhaaf otoo gidduu keenya wanta akkasii deemaa jiru gurbaa kana waraana keessaa baasanii abbaan caalaatii fi bultuun waraana bira asab deemanii ijoollee gurbaa obbo Alamaayyoo Bilisummaa gammachiis Tolosaa gurbaa darajjee kana sadan kana waraana keessaa baasanii ramadan gammachiis Tolosaa kibbatti ramadan mucaa obbo Alamaayyoo Bilisummaa faayinaansii jedhanii waajjira dhaabaatti ramadanii darajjee kana immoo asabitti itti gaafatamaa koomunitii jedhanii ramadan. Amma jijjiiramaa wajjin hin jiru waraana keessa hin jiru gurbaa kana akkuma warra kaan kibbatti ramadan gammachiis Tolosaa kibbatti ramadan Bilisummaa Asmaraatti waajjira dhaabaatti ramadan isa immoo asabitti itti gaafatamaa koomunitii jedhanii achi siviilii keessatti ramadanii egaa kun san dura jijjiiramni hin dhufne maal hin dhufne sanaa booda gurbaan kun achitti waan orienteeshinii isaan kennaniif hin beeku namoota adda addaatiin walitti bu'ee namoota bulchiisa naannoo sanii kan biyyaa wajjinis kan loltuu sekuriitii wajjinis waan adda addaa hojjetee bu'ee jedhama nuti hin beeknu gaafa kaan darajeen achi jijjiiramee deemee jira kibbatti geessuun oolanii jedhamee nutti himame ani fuuta maalillee asmaraa jirra wanti jijjiiramaa hin jiru homtuun labsamne amma booda immoo dhabamee jedhan eessa dhaqe dhiiroo hin jiru gurbaan dhabamee gurbaa Adamfatoo jedhamu amma Suudaan jira namichi sun innis asab ture innis koominitiidha deeggara dhuma warra shanee ture dura na warri kun gurbaan tokko jira kan biraa warri kun dhabamanii jedhamanii booda hin hidhamanii eessatti hidhaman achumatti mootummaa fide poolisii fide naannoo warra tikaa fide jedhamee otuma taa'amuu Adamfaan warri sun hin ba'anii gurbaan achumaan dhabamee dhabamiinsa gurbaa kanaatiin booda namoonni nus gaggaafachaa turre namoonni gaafataa turre nama miseensi warra shanee Daawud mootummaa Eertiraa xalayaadhaan gaafatee waa'ee darajjee kana eessa akka ga'e maal akka ta'e kan jedhamu dhagaa ture ani mataa kootiin Asmaraa keessatti waa'ee gurbaa sanaa bakka inni ga'e waan ta'e ammayyuu ifa miti waan ta'e ammayyuu ifa godhanii isaan timuu qaba isaan tura malee waraana keessan turre jijjiirama keessan turre gaafni inni bade jedhanii viidiyoo kaasanii ummata biyya alaa kanatti argisiisaa turan gaafa haamlee 27 2008 gaafni jijjiiramni labsame immoo sanbooda naasee keessa 2008 guyyaa muraasa as namichuu bade kan jedhame egaa jijjiiramnu hin turre jijjiiramnu dhufne gurbaan immoo nama kamuu hin caalu waa tokko badii hin qabu inni adabamee waraana keessa ture inni nama miidhamaa ture keessa isa tokko nama Asmaraallee dhufee torban tokko guyyaa tokko boqotee hin beekne deddeebisanii gammoojjitti ergaa turan keessaa tokko jijjiirama ajjeeseedhanii kanaa booda jijjiiramni erga ba'ee gurbaa sana jijjiiramatti maxxansanii suuraa kaasanii nama isa ajjeese Abbee Qaasim fa'aa adamne
yookaan immoo ajjeefne iyyuu nama isa ajjeesedhanii takkaa fira isaatti labsaa turanii inni guddaan Darajjee jedhamu kana isaan itti gaafatamaa eessa geessan jijjiirama biran turre waraana keenya biran turre nu quban qabnu isaantu waraana keessaa baasee ramade isaantu balleesse bakka kaan isaan itti gaafatamanii achi waa'ee gurbaa kanaa jijjiirama keessaa namni tokko Kamaala ta'u eenyu haa ta'u nama jijjiirama ture keessaa waa'ee Darajjee namni beeku hin jiru ofii isaaniitiif yoo du'eera ta'e bakka itti du'e bakka itti awwaalame eeranii maatii isaaniitiif himuu qabu. Yoo immoo mana hidhaa jira ta'e mana hidhaa kana jira jedhanii himuu qabu. Kanaa achi abbuma ta'een abaluutu ajjeesanii nama hundaan Darajjee mucaan nama tokko namni kumni tokko akka namni isaanii wal lole hunduu Darajjee ajjeesetti biyya alaa kana keessattis ta'ee miseensa isaanii miseensa haaraa waan miseensi baay'een hin beekaa warra hin beeknetti akkasitti himaa oolu. Kuni waan sirraa'uu qabuudha isaanumatti itti gaafatama waa'ee Darajjee isaan yoo barbaada mootummaa Eertiraatitu balleesseedhu mootummaa Eertiraati fideedhanii uummata Oromoo maatii isaatti himan yoo barbaadan lakkii nutu beekadhanii himan kanaa booda kanaa achitti waa'ee Darajjee namni tokko namni beeku hin jiru isaanumatu beeka kana asitti immoo barbaadan yeroo baay'ee waan Darajjee kana kaasu ofii isaaniitiif adabanii namoota isan geenye namoota homaa gatii hin qabne namoota waa hojjechuu hin dandeenye Asmaraatti walitti qabanii beeksisaa ba'anii gurbaa kana bifa adabaatiin ofii isaatiifu rakkisaa miidhaa nama turanidha malee waan jijjiiramaa wajjin walitti dhufu hin qabu isaantu balleesse isaantu itti gaafatamaadha kan jedhu yaada qaba hin beeknu nu gaafa inni du'e jedhameef jijjiiramnuun uumamne viidiyoon jira namoota adda addaa bira gaafattee irra ga'u. haa ta'u egaa koloneel amma biyya sana baaseerta kaayyoon kee fuulduratti maali jireenya dhuunfaa keetii jiraachuudha moo ammas immoo waan dandeechee sochootee dandeettii fi barumsa qabduuni uummata Oromoo bira dhaabbachuu. Isa dura waa tokko nuti sii dabala waa'ee keenya duwwaa miti murna kana waa'ee Asmaraa keessatti egaa namni tokko nu duwwaa irratti waan yakka godhan itti fakkaatee akka hin dogongorre ijoolleen namoota baay'eetu galaasa irraa kaasee sitti mee jira Waaqoo guutuullee achitti rakkisaa turanii jaarraa abbaa galaallee achitti rakkisaa turanii ijoollee gara suufaa Mahammad faa gara suutu faa waan godhanii yoo sitti mee yeroo sanatti gurbaan isaanii walii galuu gaafa dadhabu mootummaan Eertiraatii fi mootummaan Ameerikaa baay'ee muddama keessa wal galchanii ture walitti gaarreeffachaa yeroo turanii gurbaa kana siyaa'eetu nutti ergee siyaa'eedha Ameerikaatu ergee as keessa mootummaa Eertiraa basaasisiisaa jira jedhanii hangasitti himanii mootummaatti Kushat lafa jedhamtu ta'a Asmaraa irraa bahee karaa fagoo akka Bukam kana fagaatti bakka Kushatii kaasanii Mahammad gurbaa Baalee kana tuuta gaazexeessaa keessa ture innillee innaa garasuu kana jala deemanii guyyaadhaan Kushat keessatti magaala deeme jala deemanii namatti ramadanii jala deemanii eegaa oolu yoonni deemu jala deemanii eegaa oolu naannoo isaatitti nama mana kireessisiisanii nama itti ramadanii Oromoota itti ramadanii eegaa oolu. Innaa murni kun gurbaa rukuchiisuudhaaf haala aanjessanii haala yerootti itti fayyadamanii gurbaa rukuchiisu jedhanii siyaa jedhanii hanga dhaqanii himatanitti illee ga'anii namoota adda addaa dammaqaa amma OMN irra hojjetu kanallee yeroo nu dhaynu karaa dammaqaa jedhamee beekama akka malee diileeffatanii rakkisaa turanii ijoollee baay'ee dhagaa ijoollee lamlaffaa ijoollee baay'ee akkasitti magaala keessatti taphachaa turanii nu duwwaa miti warri kun kan beekamoo qabu warra Oromoo ta'ee biyya sana dhaqee isaan bira dhaqee hunda kan isaan nagaadhaan biyya sana gallakkisan jiru nuti immoo waa'ee nagaasa waa'ee ijoollee kana maaf akkas gootan jennee dura kaafnee turre gara suufi Mahammad wajjin anaaf Kamaal arguudhaan gaafa dura lola kan nurratti ganan ijoolleen kun diinaa wajjin wal quunnamtan jedhan akkuma dhahine ijoollee kana wajjin nu arguudhaan jechaaf jechatti ijoolleen kun diinaa wajjin wal quunnamtanii nu jedhan namuma ta'e nama Oromoo hundaan diina jedha murni kuni yeroo baay'ee isaan darbaa ture
hubatamuu waan qabuufan itti dabaluu barbaade. Egaa inni biraa ani amma danda'ametti ammas waan naa danda'ameen uummata Oromoo cinaa dhaabachuuf duubatti hin deebi'u. Waan wareegama kaffaluun irra jiraatu hundumaa ammas wareegamumaan kaffalaa jira. Kan waama kana sitti haasa'u jarri keenya asmaraa jiranii bajetaa yookaan horii uummanni Oromoo kan Oromoonni biyya adda addaa addunyaa adda addaa irraa walitti buusan kana natti naannessanii naan barbaachuu fi narratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yaaliin godhan hin jedhamu. Hojii isaanii hoggaa baay'eetu kunis wareegamuma. Wanti barbaachisaa ta'e wareegama barbaachisaa ta'e yoo natti dhufe fudhadhee dhugaa Oromoon beekuu qabuu fi Oromoon daandii isaa filachuu akka qabu daandii qabsoonsaa filachuu akka qabu nama dukkana keessa taa'u tokkorraa boru dhufee waan haa godhaa yookaan boru dhufee na bilisoomsa jedhee eeguun akka irra hin jiraanne hubatamuu akka qabu kan sitti himaa jira. Kanaafi ammas ta'ee fuuldurattis yeroo kamillee hanga naa danda'ametti ani qabsoo uummata Oromoo keessaa duubatti hin deebi'u karaa kamiinuu jechuu kooti. Koloneel hubachuu fanani ammaan tanatti qaama miidhaan irraan ga'uuf yaada jettee sodaa ni qabda? Ani sodaallee irraan qabu qaamni kun kana sodaa jechuun ani yoo wareegame sodaan qabu jechuu kan siin jedha. Yeroo baay'ee yeroo dhufu kanallee nama natti bobbaasanii san dura garasuu fi darajjeen pirezidaantii Eertiraa dhufanii darbii gaafa godhan sana ijoollee kana wajjin walitti dudubbadhee na wajjiniin arguu isaaniitiif gaafa horii mootummaan 1,000 naa kaffaltu tokko ture 1,000 duraan hayluu faa jennee waa wajjin jiraannu waan nu kaffalamu tokko ture ishii kan mootummaan rabaa darajjee isaan deemuudhaan ganama sanatti Daawud gowwaa tokko natti ergee har'aa kaasee horiis sirraa dhaabbatu naan jedhee tooleen jedheeni. Guyyaa lamaan bullee mana kanatti mana nuti keessa ture tokko jira mana kanatti mootummaan nu kennee manni kun keenya duruma maqaa keenyaan kireeffame jedhee nama isaan bulchu tokko mootummaa keessaa fudhatee dhufee natti beeksisanii deemanii latti ani isinii wajjin jiraachuu hin danda'u nama isinii afutti na hin ayranii ani isinii wajjin jiraachuu hin danda'u jennaan jiraatte dhiisattee dhimma kee tiranii dhufanii balbala cabsanii hanga uummanni Eertiraa gadi yaa'ee jedhee ilaalutti waraana fidanii cabsanii itti nammanii anis achi dhiisee deemna manuma nan keessa ciisullee caccabsanii waan achi keessa jechu guuratanii irri kuchiifna waan akkasii jedhaa turani achi mana bakka taa'anii ka'anitti diinummaan darajee hawaasii fi sufaati maaf ol agarteedhamu. Maamala akka diina tokkoffaatti duraanis akkuma diinaatti na laalanii sana caalaa immoo diina uffatan darajjee fi garasuudhaan wal arguun ajandaa guddaa isaanitti ta'ee rifaatuu guddaa isaanitti uumee maaliif isaan Oromoon biyya san dhaqu eeyyama isaaniitiif daandii isaaniitiif malee dhaquu akka hin dandeenyetti amananii taa'u. Ijoolleen kun immoo tasa dhufanii karaa isaan hin beeknee fi daandii isaan hin beekne irra waan dhufanii fi rifaatuu guddaatti uume maaliif isaan mana dhumaa godhatanii bakka sana waan ofii isaaniitiif monopol godhanii achi keessa taa'uudhaaf murteeffataniif Oromoon kamtu yoo isaan eeyyamanii isaan jalatti dhaqee malee yookaan dhaquu hin danda'u jedhanii waan murteessaniif suni anaa wajjin arguu isaanii immoo ani humna akkasiin qabu haala isaaniif mijeessuu hin danda'u. Garuu ijoolleen qomoo kootii wajjin haasa'uu haasa'siisuun immoo mirga kooti waan ta'eef kan isaan aarsee mana caccabsaa turanii mana diigaa turanii ji'a afurii achi magaaluma sana keessattuu baay'ee wal barbaadaa ture ijaa fi harkumaanuu. Sadarkaa kana warra sadarkaa kanatti yaadu warra sadarkaa kana bira waan ta'eef waan akkasii waan gadi buutuu Oromoo barbaadanii isaan ajjeesuu yaaluu dhabamsiisuu yaaluu fi irratti waan biraa hojjechuu yaaluuf duubatti deebi'u jedhee amantaan qabu. Daawud hojiin isaa kanuma waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf.
akkan dhagayetti isaanuu ijoolleen kun garsoomfaanuu daawudii wal arganii kan jedhudha. Isaaninuu wal arganiiru abbabeedhanoo wal argan maali rakkoon? Ijoolleen gaafataniituma dhaqanii intarviiyyuu godhuu barbaadanii turan hin deemiti amma intarvii gochuun barbaadee ture maaliif miidiyaa OMN kana ifa baasanii dubbatan malee iyyuu akka diinaatti ilaalu maaliif waa tokko kan isaan qaban Oromoon isaaniin cinaatti nama biraa filmaata biraa akka hin qabaanne yoo isaan hin dhaga'amin gurri Oromoo nama biraa akka hin dhageenye isaan malee akka qabsaan hin jirre isaan malee akka Oromoodhaaf kan dhaabbate hin jirre of waan kaanii fi akka sila jenne natu qorichatti nyaate kan jedhu sana of fuuldura kanaaf hin jaalatan miidiyaatti dhumarraa waan jibba qabaniif sanarraa kan ka'u harka lafa jalaatiin mormii qabu dhaggeeffachuun barbaadanii gurbaa Jawaar kanas sochiisaa hangas mara itti gammaduu miti maaliif itti hin gammanne isatu dhaga'amaa jira amma bakka adda addaatti Oromiyaa keessatti namoota warra siyaasaa qaama siyaasaa adda addaa Oromoo birattis ta'e biyyattii keessa jirutti dhageettii waan baay'ee qabuuf kana kanarraa ka'anii jibba guddaa waan as keessatti qabaniif egaa hin dubbisan malee homaa rifaatu guddaa isaanitti uume waan sana isaan biratti barbaachisaan turre pirezidaantii dhaqanii dubbisuu miti biyya sana dhaabbachuun ijoollee sanaaf eeyyama isaanii malee waan ta'eef baay'ee rifatanii baay'ee aaran. Akkuma carraachi baate moo ati amma gargaarsa eenyu sii godhan biyya sana bahuu dandeeche yoo himuu sin barbaanne irra darbuu dandeessa gaafii kana. Gargaarsa egaa naagamtee jennaan qaama isaan bira Oromoo hoogganu tokko jira isatti illee iyyeen dadhabee egaa paaspoortii wayii naa kennisiisaa jedhee Daawudii waggaa dheeraan kadhattee jaarsummaa baay'een itti baase nama isa beeku jedhamu. Addunyaa kanarra jiru jaarsummaan ittiin baheen hin jiru hin dadhabanii kana Oromoo baay'eetu beeka. Kanaaf kanan beekaa mootummaa Eertiraatitu waan kana hundumaa hubatee paaspoortii akkam biyya sanaa ga'u na gargaaree dookumentii adda addaa naa kennee na baase isa kaan immoo Oromoonni baay'een kan tiraanspoortiif waan adda addaa waan achi biyya sanaa bahee hamma ammaatitti illee ittiin qubachuu danda'u Oromoota baay'eetu na gargaaranii baay'een isaan galateeffadha. Innaa qaama akkasiitiin kanan achi bahuu danda'e bifa kanaan jechuudha. Egaa gaaga'ama baay'ee keessa dabartee ammoo abaaboo fi Oromoo hubatuu adda addaanii ati soggaa biyya keessa turtee akkitti abaaboo hubattu kan biraa amma kan jettu kan biraati. Amma akka jettu kanatti abaaboon jira jenna moo hin jiru jenna Abbabee gaafiin kun gaafii isa dhumaati sanatti aansitee yaada dhumaa yaada dabarsuu dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee dabarsuu barbaaddes hoo jiraatee itti dabali. Gama warra ati himatte kanaan immoo namni yaada nuu kennu hoo jiraate illee deebisaa hin dhiyeessina. Gama kootiin gaafiin koo amma abaaboon jira moo hin jiru jenna akka ilaalcha keetti Koloneel Abbabee. Abaaboon jira waan siin jedhu abaaboon egaa ani murnaa nama lama sadii amma bakka maqaa abaaboo qabatanii ittiin ganda namaa keessa taa'anii Oromoo tiroorrisan kana jechuu koo otoo hin ta'in abaaboon jira waan siin jedhu abaaboo kan uumani Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa namoota hedduutu waggaa dheeraa asii itti dhume silatti kaasee kuunitti fannifame Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Maamoo Mazammaffaa irraa kaaftee olaaltu namoota baay'ee waldaa Maccaa Tuulamaa keessa Oromoota qaqqaaliitu itti dhumani namoota hamma ammaatitti qaqqaaliitu itti dhumaa jira biyya keessaa buqqa'aa jira dhumaa jira badaa jira kanaaf abaaboon jiru wasiin jedhu abaaboon amma uummanni Oromoo waadaa namoonni dur galanii ittiin dhuman hoogganoonni dhaaba kanaa warri dhaaba kana bu'uureessan ittiin dhumaniif namoonni deeggartoonni ittiin dhuman sana hin gatu jedhee qeerroon Oromoo amma sana fudhatee ittiin lolaa ittiin cabaa ittiin dhumaa jira.
biyya sana keessatti illee olaantummaa uummata Oromoo kabachiisuu sadarkaa irra gahaa jirutu jira. Kun hin jira. Maaliif yeroo dheeraa deemaa kan dhufe ilaalchi abaa'oo ilaalchi bilisummaa Oromoo namoota har'a asmaraa jiran kanaan madaalamu warra kun hin jiranii isaan akka hin jirre fudhadhee abaa'oon ammas ta'ee abaa'oon uummata Oromoo ta'eera abaa'oon aktivistoota Oromoo ta'eera abaa'oon aktivistoota Oromooti abaa'oon uummata Oromooti abaa'oon qeerroodha. Warri kun jiru warri kun hooggana argachuu hoogganni hin jiru hooggana ifitaa ta'e hooggana jabaa fi hooggana mul'ata qabu yoo argate uummata Oromoo injifannoo guddaarraan kan ga'u ilaalcha uummanni Oromoo ittiin ijaaramee fi sammuu uummanni Oromoo ittiin ijaarame warri dur darban warri dur wareegama kaffalanii uummata Oromootiif jennee wareegamna jedhanii Islaamaaf Kiristaanaan illee gara qoodamaa jennaan hin qoodamnu Oromoo jedhanii dhuman san ilaalchi sun ammayyuu hin jira waan ta'eef abaa'oon kanan jirran amma isa warra asmaraa keessa jiru yookaan abaa'oo shanee yookaan abaa'oo daawudiin hoogganamu jettee hin jiru inni otoo akka sila siin jedhe galee biyya keessatti karaa nagaatiin jiraate uummata Oromoo yookaan uummata Oromootiif kaardii wayyaanee ta'ee uummata Oromoo fichisiisurra kaardii wayyaanee ta'ee bara baraan Oromoo adabsiisurra otoo galee jiraatee gaariidha. Kanaaf inni hin jiru. Oromoonis isa jalatti hiriiree kanaa booda wareegama bilaasha ta'e kaffaluun irra hin jiraatu. Karaa amma qabate kanaan Oromoon of ijaaree duubatti nama biraa eeguu dhiisee gamasii gamanaa namni naa dhufa jechuu dhiisee ofuma keessaa hooggana baasee yoo qabsaa'e akka amma jiru kanaan itti fufee kaayyoon duraan Oromoonni ittiin wareegaman sun galma gahaa kaayyoon sun inuma jira. Namoonni garuu hin jirani. Nama asmaraa jiru kun immoo abaa'oodhaaf jedheen fudhadhu maqaa abaa'oo warra qabatanii ittiin kaampanii jireenyaa godhatanii ittiin daldalaa jiran waan ta'eef warri kun immoo isaanis hin gitu isaanis abaa'oo bakka bu'uu hin danda'an jedhee tayyaata. Galatoomii kanarratti ibsa bal'aa nuu kennite kanatti aansee beellaman qabaa koloneel Gammachuu wajjin yaada lachuu wal bukkee qabnee dhiyeessuudhaa fi koloneel Ababee Ulfaadhu ibsa bal'aa nuu kennite. Galatoomeetis baay'eetu galatoome. turtii hagammaatti nu faana qabaattaniif galatoomaa jechaa kan har'aaf qindeeffanne xumurra. Daraaraa Daadhii waliin ta'uun qophicha kan isiniif qindeesse an Odaa Sabaatii torban gaarii.